Qonnaan bulaan ka'ee osoon fi hagayiin dhufne yookaan osoon fi baatiin roobaa hin dhufne fuudhee shanyii isaa kan kaayee isan fuudhee lafa keessatti dhoqqee keessatti facaasu suni amanee shakkii dhabeeti. Dhiiroo samiin tunnaaf roob dhiiroo barana roobni ni jira jedhee hin iyyaafatu. He believe 100%. Yookaan warreen tanaan dura biizinasa adda addaa yaalanii biizinasa sanarratti kufan handaqee isaan gorsan gaafatu. Gorsa eenyuun gaafachuu qaba. Definitely warra milkaa'e, warra guddate, warra bikkanan barbaadu san ga'e, warra tilmaaman bikkanan boru ga'uu barbaadu san bira gahee jira biizinasaatii jalqabuu deemtu san keessatti. Dhaqi isaanirraa gorsa fudhadhu. Dhaqi isaanirraa gorsa fudhadhu. Ashama hordoftoota fi bakka jirtan marattuu nagaa fi guddinaa fi milkaa'inaa fi rahmata rabbii isin waa irraa taasisanii dhufee mata duree ajaa'ibaati. Mata dureen irraa tole namoota hedduu keessattuu nama biizinasii haalaan barbaachistu waan ta'eef jalqaba amma dhumatti hordofa. So reediyoon keessan karaa keessatti karaa adda addaatiin karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin fi gurii fi qaamaanis waltajjii adda addaa irratti wal argine gaafii nagaa fakkaatu jira. Gaafiin sun maali? Namni tokko biizinasa tokko irratti milkaa'uuf biizinasuma fedhee waa ta'u. Biizinasa fedhee haa ta'u baay'ee biizinasni xiqqaan hin jiru. Biizinasa sanarratti milkaa'uudhaaf maaltu na barbaachisa? Yookaan yoonii fi maal fa'aa godhee biizinasa sanatti milkoo'inee qabxiilee jedhuu waliin ilaalla. So stephen around that to waliin haasa'u si wajjin haasa'uudhaaf dhufe 8 reasons why people fail in business. Sababa 8tu jira kan namni biizinasa jalqabee irratti biizinasa fedhee akkuma isin jedhe biizinasni ulaagaan qabu. Biizinasni biizinasa daldala taanaan waan ati hooggantu waan ati ajajattu miti. Ulaagaan qabu biizinasa sana akka kufu maaltu godhaa sababa 8 waliin ilaalaa jechuudha. Sababni duraa jechuun saffisaan isiniif tuttuqaa. Sababni duraa maali? They don't take their business seriously. Biizinasa jalqabaa namni tokko biizinasa mataasaa maaliif buna danfisuun taane alatti yookaan loozii yookaan jechuun loozii akaawanii gurguraman taane. Maal godha namni kun eeguun fi dalagaa jalqabde sanirratti siireesii ta'utu si barbaachisa. Maal jechuudha ani abbaa biizinasaati. Akka abbaa biizinasatti anillee biizinasa kiyya kana tajaajiluun irraa eegama. Biizinasa waan ta'eef. Biizinasni xiqqaan qabu, biizinasni guddaan qabu. Kaapitaala guddaan jalqabbii, kaapitaala xiqqaan hin jalqabee yoo waa'oo ambikkaa baadiyyaatti hin jalqabee waa'oo magaalaatti hin jalqabee feetu Ameerikaatti jalqabee feetu biyya feetetti jalqabee magaalaa feetetti jalqabee. Biizinasa jalqabdee daanan seerri biizinasaa tokko akka guddatu yoo kan barbaadu taate biizinasa kan kee siireesii taate biizinasa kan kee qabuudha sirraa barbaachisa. Saniifuu warreen biizinasa jalqaban kaapitaala guddaanis haa ta'u, kaapitaala xiqqaanis haa ta'u, biyya xiqqoottis haa ta'u, biyya guddoottis haa ta'u, yookaan magaalaa xiqqoo keessattis haa ta'u, magaalaa guddoo keessattis haa ta'u, biizinasa jalqaban irratti biizinasa isaanii san maaliin godhani? Siireesii miti. Waan biizinasni isaanii irraa barbaachisaa hin guutaniif. Ulaagaa biizinasni barbaachisu waan hin guunneef irra hedduun namaa maal fashalaa yookaan biizinasa taasisan cubbaa jechuudha. So biizinasa guddaan hedduun keenya maaliif biizinasa keenya seriously ilaallee jettanii yookaan nagaafatan haa jiraa biizinasni guddaan hin jiru yookaan biizinasni xiqqaan hin jiru. Abbaa biizinasa xiqqaa sammuu xiqqaadhaan jalqabe yookaan abbaa biizinasa guddaa sammuu guddoodhaan jalqabeetu jira malee biizinasa xiqqaarraa kaanee biizinasa xiqqaa sharraa kaaneeti kan bakka gurguddaa geenye. Namoota hedduu fakkeenya fudhachuu ni dandeessan baay'ee. Saniifuu biizinasni kan kee obboleessa kiyya kan na daawwachaa jiru, obboleettii kiyya kan na daawwachaa jiru. Biizinasni kan kee maaliif YouTube hin taane yookaan maaliif online biizinasii hin taane yookaan maaliif akkuma isin jee wanti xiqqasha gurguruu hin taane biizinasni xiqqaa hin qabu garuu namoota biizinasa xiqqaa dalaganiitu jira. Biizinasni sammuu keessa jira waan ta'eef. Maaliif namni biizinasa duuba ani biizinasa jalqabee maaliif biizinasa sanitti siireesii ta'uu dadhabaa dhamma qabxiitti aantu. Wanni ati biizinasa kan kee jalqabde sanirratti siireesii ta'uu dadhabdeef maaliif akka ta'e beektaa? Kan dura dursu hawaasa keessatti maaltu jira? Biizinasa jechuun yookaan daldala jechuun waan maallaqa guddaan jalqaban jennee sammuu keenya keessatti yaadna. Saniifuu maallaqa xiqqaadhaan yoon fi biizinasa tokko jalqabde yoon fi buna danfisuu jalqabde lafa haatee biizinasa xiqqaadha jettee sammuu keessatti amanna. Saniifuu waan biizinasni xiqqaan maleef yookaan waan biizinasa xiqqaadhaan malee hojjenna. So biizinasni kan keessuun kunuunee guddatee dagaagee bakka guddaa gahuu ni danda'a wayi. Saniifuu obboleeyyan kiyya biizinasa guddaa namni jalqabu hin jiru, biizinasa xiqqaa jalqabamu hin jiru.
nama biizinasa xiqqaadhaaf sammuu isaa karoorfatee lafa kaa'utu jira, nama biizinasa guddaadhaaf karoorfatee lafa kaa'utu jira. Saniifuu sammuu teessan cheek godha. Kan biraa maaliif namni biizinasa isaa irratti biizinasa jalqabee irratti wama fedhii haa ta'u biizinasa jalqabee irratti maaliif siiriyeesii ta'uu dadhabee yookaan naan jettan taane qabxiin itti aantu maali yoo naan jettanii warroota biizinasa san fakkaatu. Fakkeenyaaf obboleettiin xiyyeetta qabana nyaataa xiqqashaa tokko mana shaahiidhaa tokko yoo banattee biizinasa isii sana akkasiin siiriyeesii taatee hin laalli kaduraa haa godhu kubbaan isin jee maallaqa xiqqaan jalqabde. Saniifuu biizinasa guddaadha jechuun amantu. Kalamadaa warroota biizinasa akkasii dalaganii saniin durarraa biizinasa sanirraa hin milkaa'in dhaggeeffatti. Namoota hedduutu kan taa'ee akka gaariitti maalin isin jaagaa tintana ajaa'ibaa isin kenna. Taa'ee ibsa ajaa'ibaa isin kenna akka biizinasni sun akka ittiin dalagine. Biizinasa akkasii yaalee yookaan nama yaalee waan beekuuf. Anyways biizinasni isaatu itti milkaa'uu dadhabe. Isaatu biizinasa saniif sammuu taatu jalqabini malee biizinasni nama tokkoof dalagee nama tokko kuffisu haa biizinasni nama tokkoof faayidaa kennee fi si kuffisu hin jiru saniifuu biizinasa kan kee siitu kuffisa yookaan siitu kaasa. So warroota kufan dhabuutu biizinasa kan kee sii guddisaa jechuudha kan qabxii itti aantu. Kan biraa akkuma reefuun tana isin jee biizinasummaa hundinuu haati halaala irraa dhaabbattee uleedhaan gamas tuqaadha. Maali remote controlling management. It's your business. Businessni sun yooni fi halkan sa'a kudhan kaatee maali bakka kuduraa fi muduraa irraa bitatan deemtee halkan sa'a 9 sa'a 8 ka warra kuduraa fi muduraa dalagu magaalaa Finfinnee. So namni sa'a 8tti haa'uu hin dandeenye hirriba irraa dalagaa kuduraa fi muduraa sanirraa injifachuu yookaan dalagaa san guddifatee sadarkaa guddurra gahuunii fi ni danda'a kanaan jettan taate hin danda'u. Of course akkasumatti warreen fakkeenyaaf jimaa dalagan obboleeyyan kiyya sa'a meeqatti akka jimaan bu'u ni beektan. Sa'a meeqatti harargee irraa ka'ee dhufaa ni beektan hundi keessanuu. So yooni fi ati yeroo dhaabbattee biizinasa kan keessan waan inni barbaadu bira dhaabbattee gooteef malee yeroo inni si barbaadetti yeroo maamiloonni kan keessirraa waa bituudhaaf ka'anitti ati bakka sanatti argamuu baate yooni fi ati 100% involved taate biizinasa kan kee bira dhaabbattee biizinasa kan kee suuta daaddee jechisiistee suuta kunuunsitee hin guddisne biizinasni siiriyeesii tahee yeroo ati jalqabuma duratti bingo jee dhibbarraa dhibbatti maallaqa si kafalu yookaan galii si kennu yookaan bu'aa si buusu hin jiru. So wanni namni hedduun biizinasa jalqabe hundarrattuu fashaluuf yookaan bu'aa dhabuuf yookaan milkaa'uu dhabuuf deebi'ee quba namatti laatu yookaan biizinasatti quba laatu yookaan namoota naannoo isaa jiran sanitti quba laatu osoo hin tahin it is your fault. 100% siiriyeesii taatee biizinasa kan keetiif yeroo waan hin kennineef biizinasa kan keetiif qabxiin duraa kanaa jechuudha. Biizinasa jalqabuudhaaf deemtaati. Biizinasa jalqabuudhaaf deemtu san akka gaariitti qorattee jalqabuun dirqama keeti. Dirqama kiyyaa miti, dirqama isaati miti, dirqama isiiti miti, dirqama kan keeti. Biizinasa isaa osoo hin qoranne dhaabbatee if shakka. If shakkina jechuudha. Biizinasa keenya shakkina. So shakkii qabu. To be honest, biizinasummaan fedheehu guddachuudhaaf dura dursuu amanuudha barbaachisa. Shakkii if keessa haquudha qabda. Biizinasa kan kee dura dursuu haa jeese maallaqa ati jalqabdee fi bakka ati jalqabdee fi namoonni ati waliin jalqabde saahiboonni waliin jalqabde yookaan gamtaan ati waliin jalqabde biizinasa kan kee hin guddisuu hin kaasu. Yooni fi 100% biizinasa irraa hin argata. Irraa hin milkaa'a. Rabbiin irraa na milkeessa sosochiinsa kana keessaa Rabbiin na milkeessa jettee amanuudha qabda. Biizinasni amantii fedha. Biizinasaan miti obboleeyyan kiyya qonnaan bulaan ka'ee osoo fi hagayyiin dhufne yookaan osoo fi baatiin roobaa hin dhufne fuudhee shanyii isaa kan kaayee isaa fuudhee lafa keessatti dhoqqee keessatti facaasu suni amaneeti. Shakkii dhabeeti. Dhiiroo samiin dunnaaf roobni. Dhiiroo barana roobni ni jira jee hin iyyaafatu. He believe 100%. Amaneeti kan jalqabu. Saniifuu ati biizinasa kan kee milkeeffachuu barbaadda. Sababa biizinasni kan kee ittiin milkooyne keessaa kan lammaffaa qabxiin lammaffaadha shakkiidha. Biizinasa kun dhiiroo naaf ta'a. Dhiiroo ni milkaaya. Dhiiroo ni dhaba jechaadha. Dhiiroo jechaadha. Wanni ati milkootu hin jiru obboleessa fi obboleettiiti. Maaliif jennaan ulaagaa warreen biizinasa keessatti kufan keessaa tokko
مالي شكينا مالين خياونا ديبو باتيو يوني فهم مالكم حركة كابو خنا هو دبيهو يوني في ديرو بزنس خنا يوني في جرجبي أما يوني في ناس هو باتيو كريدون كني بزنس فين هاجر كم لدزم ماجر يرون ما خنا خيستي يرون أم بيوتي الدنيا جندة وقتي قلتي جرتي بزنس عداد تجرا بزنس سنبوني في جل كبدواتي نما كومت ولا في نمتي كوبلات ولا في وقاهو يساوتنا جل كبسيسي سانتنا جل كبسيسي جتة قبلاتهم هما سينفيدوا أتيس بواسي فينفيدوا بزنس جل كبدي بزنس جل كبدي ثانن ولا دا بزنس كبر بعض بيتي خدوراتي مال دورا شكي إفخيسا حبو تسرع بربادو شكي جتون أمنو خنكي وقاهو بليفي خنكي نياتي وانسن 100% أكاتيرون كنينيف أكاتي كاما في قلبي لو وانسن روتينتيني فن أكاتي وانسن مليوان براهن تشكس نسيونا كنا نبولان خيني فكينيا غاري دا وبوني في لفساكوس ولا لفاقاو أبا أبالو كمول تبو جيبر خينيا أو جيبر إنقودتو وان تتجيرو سن أمانيتي لفتتون وان نرى بربادي سن ناخني تجي 100% تتي أماني وان كبهون داهو نتيجتك يرو كبهون داهو رجلنك موتنو هندا في موتنو نما كبهون داهو بوزا يامته دلقا ساسن مال ولا في تنباس سليفو بزنس خانكي أكل مدني وانتوتا قولو قيسا مالي شكي قيسا حقي 100% نملكاوا نمني راملكا هيجي راسن اندورا بزنس سان قيسا نمني راملكا هيتانا أتسني ملكويتا إني نسني ملكاوا نتسني ملكوينا ولين ملكوينا هنگا بزنس خينيتي أمانتي تيجو سليفو مالي قوليني هن شكي قرو ما تفيدا شكي وانتوتا ومخيسا مالي وانا وين زبنتي مان فكين فماتي في قاعدتي منا فترتي قلت تكوبان جل كبدا أكاتي ويا درا جل كبدين نمني جوزني بهيك في سرانيات ويا درا نياتا قوتي جنيتا ويا تيان نياتا قوتي جنيتا ويا سدفا نياتا قوتي جنيتا I don't know maybe جاتا قوتي على ما جا سدي جا I don't know سليمو ده ما تتاك شكي سحسنتي مو ما بزنس نقول ندلقو نموت أكا خنكيدي كوما تماتو منا نياتا بني قدتي من كايرا بزنس مان هندينو ولاغا بزنس ني برباداتي بوتي تانن ادي شكي سنفخي سبافتي تانن يس ويا دونا جل كبدي ويا دونا لوزي تنتي اخوتي قباتي نمي في سرامي ويا دي دورا بونا او دفي متي قباتي نمي بونا خنكي سرامي ويا دي دورا واسيفا جل كبدين نمي في او ابلو خنجي في بيتي جي نمي في سرامي بيتو بري سخي قوم بزنس حياتي سيتو ردي دي مامو كبا سيتو تي اماني ارا ملكاو بادوس بور ملكاو بادوس سوني سيري بزنس وان تهف شاكي سنف كيس هادي نمني تنانزورا جل كبي بزنس سنفاسا إنقاو ورين بزنس خانكي فاني بويا درات في بويا لمدتي بزنس خانكي سي وجين جل كبي سنجالة تاني متي سنفراني متي سون إما سانتي لمي خانكي جرو بزنس خياتي بزنس خانكي ترتي إمامي بزنس خانكي تفكجلا جنام عرسا خفلو كبدو خفلتي وروتا خوفي وروتا بزنس سانكي سنتي خوفي وروتا بزنس كاتي أما يالو تجوتو خاني عليه أما نورا جبري كايني كل فتي سوني شركة سحسة البلاد الإخوانية. By the way أنا يوم فيكو خلين بربادو تالي ورين كليسة في بتشرتي خمن دقيقة ما نقولو بورس الرانفورة ما اللي بيساوي نسان إنه يمودن ده أكاتا في جيت شانن يتمل كوني ناهي مبوان تيف ويوخاو ورين تنانزولا بزنس أداد دا يعني بزنس سنرتي خفن عندك إيه إنسان بورسان غافر بورسين غافر شو كاب definitely ورا ملكاي ورا بدتي ورا بيكان بربادو سانجي ورا تلمامن كان بورغاو بربادو سان بيرا كهجرة بزنس عادي جال كوديم تسان كيسن لكن إنسان لا بوسا بردو وبوسا شكل سحسة كمالي سنيفو بزنس عن كثيرتي 100% أمني بزنس عن كثيرتي ورين بزنس ساني ملكاي ورين بزنس ساني أمني وان تيف